الشام داوتوتا خينيا أخواجمو في جالتهم أقسمس ميسينسي خينيا خان الشام تيك خان تليجرام أقسم خان يوتيوب خينيا رتي نجنا أبشا جرتن أكامينا جافيا جرتو الرسقو بيغا بابا تقو قواني دفني جرا قوبين كينيا financial management وان خان قواني دا أكما خانو درو إبسينيت تيغا chapter 2 إيغالي جرا أرمو chapter 2 part 2 eegallaa jechuudha. Kanaaf namoonni channel keenya faayidaa tan akkuma beekamu like share godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa hamileen nutti horaa. Hamileen keessan viidiyoo garaagaraa akka hojjennu akkasuma fuula duraafis akka waan gaarii qopheeffannuuf nu hamileessi jira jechuudha. Kanaafuu namoonni haarii taatanis subscribe godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isin jennaa amma gamoo qophii keenyatti haa dabarru. Hayyega qophiin keenya kan irraa akkuma jalqaba jennetti part 2 irratti dhaabbanne jechuudha. Part dhaan hojjechaa jira. Namoonni part 1 hojjenne afduba deebi'uudhaan part 1 ashaamteek jechuudhaan Telegram irraa akkasuma YouTube keenya irraa argachuu dandeessu. Arramoo kan qabanne types of financial ratio gosoota financial ratio tanirraa qabanne dhufna jechuudha. Kana keessa kanneen armaan gadii kana khallaalota jechuudha. Inni categorized as classified into 5 inni kun bakka shanitti qoodama jechuudha. The first liquidity ratio, activity ratio, leverage ratio, profitability ratio and market value ratio kan jiru kana jechuudha. Fakkeenyi isaa waliin kan laallota jechuudha. Jalqaba immoo what is liquidity ratio and what is activity ratio inni fakkeenya isaati waliin definition isaa maal akka fakkaatu kan laallota jechuudha. Jalqaba irratti liquidity ratio. Liquidity ratio means it is a firm current asset sufficient to pay it is current liability. Liquidity ratio kan jennuun qabeenya dhaabbataa ta'ee jechuudha. Liqiin tokko hamma kafalutti gahaa ta'uu isaa kan ittiin ilaalu jechuudha. Hamma kafalu san jechuudha gahaa moo gahaa miti kan jennee ittiin ilaallu liquidity ratio jennaan jechuudha. Hagam takka how to measure or how to the firm able to pay it is short terms of obligation using current asset. Qabeenya amma qaburra dhaabbannee hagam takka kafaluu danda'a jennee kan ittiin ilaallu liquidity ratio jennaan jechuudha. There are a major ability of a firm to meet its short-term obligation and reflect the short-term financial strengths of a firm. Akkuma jalqaba jennetti kan hagam takka ni danda'a jennee ability isaa kan ittiin measure goonu liquidity ratio jennaan jechuudha. There are two common used to liquidity ratio. Inni kunis bakka lamatti kan qoodamudha. Current ratio and a quick ratio or a seed test ratio jennee kan qabanudha. Jalqaba irratti current asset. Current asset is a measure a firm's ability to satisfy or cover the claim of short-term creditors by using only current assets. Current asset kan jennuun jechuudha. Ratio ammaa jechuudha. Hangam takka kafalu dandeettii dhaabbanni tokko jechuudha. Liqiin irra jiru sun yeroo gabaabaa keessatti uwwisuu ni danda'a. Yookaan yeroo gabaabaa san keessatti qabeenyi san fayyadamuudhaan liqeessitoota saniif deebisuu ni danda'a kan jennu current asset jennee ittiin xiinxallee ittiin measure godhuu dandeenya jechuudha. It is that is a measure a firm short term is low solvency or liquidity jennaan jechuudha. Inni haala kanaan deebisuudhaaf measure goonu kun jechuudha. Dandeettii nama saniitirra dhaabbannee jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti dhaabbanni tokko hagam takka liquid godhuu danda'a jennee kan ittiin ilaallu jechuudha. Liquid jechuun convert the goods to the cash. Wanta fudhatame san yookaan liqii isaa ta'u maalitti jijjiiruudha kaashitti jijjiiree liqii san ofirraa deebisuun hagam takkatti akka deebisu kan ittiin ilaallu current ratio jennee hubachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf formulaan current assetidha yookaan current ratio dha jechuudha. Current ratio is equals to current asset over current liability jennee hubachuu yookaan formulaan kana qabachuu qabna jechuudha. Ratio ammaa kana ilaaluudhaaf qabeenya keenya kan ammaa irraa
liqii namni nurraa qabuuf hirraa jechuudha hagam takka kafaluu dandeenyu kan laallu ta'a jechuudha akkuma fakkeenya solitti nuuf kennametti current ratio keenya for ABC company for years 2000 kan waggaa 2000 irratti yoo laallu ta'e current asset keenya 2750 jechuudha qabeenyi nuti amma qabnu 2750 liqii nurratti argame immoo 450 jechuudha isa kana yoo waliif hirru 6.1 ratio times jenna jechuudha 6.1 ratio 1 times jenna jechuudha wanta tokkicha san kafaluudhaaf yookaan 450 kafaluudhaaf qabeenyi keenya dachaa 6 ta'a jechuudha liqii san 6 ta'a jechuudha ofirraa kafaluu ni danda'a jechuudha ABC company kun kan bara 2000 irratti jechuudha maaliif qabeenyi inni qabu liqii namni irraa qabu sanirraa yeroo dachaa 6 qaba jechuudha 6 times 6.1 times jenna jechuudha yeroo kan waliin baay'isnu ta'u fakkeenyaaf 450 baay'isuu 6 yoo kan jennu ta'e 2700 I think kanaafuu inni kun 2700 kun jechuudha marsaa 6 deddeebi'ee liqii namni nurraa qabu san current asset keenya irra dhaabbanne ofirraa deebisuu ni dandeenya jechuudha it is ABC company has bir 6.1 in current asset available for everyone bir in current liability current ABC company keenya kun current asset isaa kan argame yookaan available kan ta'e 6.1 times ida jechuudha kan 1 bir in current liability irratti jechuudha tokkicha liability irraa qabu san yeroo 6 kan deddeebi'ee kafaluu danda'u ta'a jechuudha current ratio keenya jechuudha haala kanaan ratio hagam takka haga kafaluu dandeenyu hagam takka akka ofirraa kafaluudhaaf nun cinqine laallaa jechuudha kanarratti dhibbaan tokko namticha yookaan namticha nuuf liqeessu irratti xiinsammuun isaa dhibbaa hin qabu akkasuma kan liqeeffate illee dhibbaa hin qabu jechuudha maaliif kaashani qaba osoo beekuu itti hojjechaa jira yoo kan ta'u ta'e malee kafaluudhaaf yeroo gabaabatti kafaluu danda'a jechuudha it is a current ratio jennee qabachuu dandeenya jechuudha okay yoo low ratio ta'e hoo maaltu qunnama maaltu mudatama yoo kan jennu ta'e it is suggested that a firm may face difficulty in paying at short terms of obligations akkuma jalqabeenne yoo kafaluu dadhabee ratio gadaanaa yoo ta'e jechuudha dhaabbanni san yeroo gabaabaa keessa kafaluu yoo kan dadhabe rakkinni akka isa mudachuu danda'u agarsiisa jechuudha maaliif current asset yeroo hunda yoo current liability irraa ol ta'e rakkoo hin fidu jechuudha garuu current asset kun yoo current liability irra xiqqaate difficult paying it is a short terms of obligation ta'a jechuudha dhiibbaa guddaan nurratti ga'a jechuudha yoo high ta'e ammoo indicates too much capital is tied up current asset and a firm may be sacrifice some returns akkuma inni egaa yoo kan ol aanaa ta'u ta'e kapitaalli keenya jechuudha qabeenya amma jiru keessatti dhaabbannee jechuudha kanarra dhaabbannee wanta san firraa deebisuudhaaf wareegama godhuu ni dandeenya jechuudha wanta nama hin dhibne waan ta'eef maaliif akkuma fakkeenya kan ilaallatti marsaa 6 kan deebi'uudha jechuudha marsaa tokko qofa nurraa qaba garuu nuti liqii isaa san kan marsaa 6 ga'u qabna jechuudha kanaaf haala kanaan ofirraa kafaluu dandeenya jechuudha current ratio irratti jechuudha kanaaf inni lammaffaa yoo ilaallu ta'u immoo inni itti aanu jechuudha it is the ratio high exceeds the industry average 2 times so that ABC is able to pay its debt when they are due inni kun jechuudha akkuma jalqaba jennee ratioon jiddu galeessaa kun jechuudha industryidha dachaa lama baay'ee waan caaluuf ABC'n kaampaaniin kun kaffaltii isaa guutumaan guututti kaffaluu danda'a jechuudha liqaa yeroo isaatiin yeroo geette jechuudha yeroo haganatti naaf yoo jeemee kan himamu ta'e maaliif liqiyaan kun yeroo lamaa ol caala jechuudha yeroo 6 waan ta'eef gabaabumatti kaffaluu danda'a jechuudha a reasonable high moderate the ratio yoo ratioon keenya high ta'e maaltu nuuf uumama the largest the amount of birr available in current asset per birr of current liability wanni nuti argannu birriin amount of birriin nuti available goone jechuudha current assetiin keenya birrii current liability larger yoo ta'e
larger nuuf ta'a jechuudha. Maaliif ni qabna jechuudha waan ta'eef yoo high ta'e jechuudha sababni isaa. And the more the firm liquidity positions akkasuma hanga birrii keenya kana jechuudha dhaabbatichi hamma baay'atu irratti yoo high ta'e jechuudha ratioon keenya haala kanaanii wanta gaarii irratti argamu keenya nu garsiisa jechuudha. Inni kaan immoo the greater the safety of fund of the short term creditors is it is a less risk to creditors. Maallaqa keenya jechuudha liqeessitootaan yeroo gabaabaa keessatti guddaa waan ta'uuf jechuudha maallaqni nuti liqeessitoota keenyaaf kennu jechuudha waan qabnuuf yeroo san balaa liqeessitootaaf saaxilamu ni xiqqaata jechuudha. Nuun shakkanii jechuudha nuuf kaffala jedhama malee nuuf hin kaffalu jedhanii nama san irratti balaa nurratti uumama jedhanii hin shakkamanii jechuudha. Maaliif current asseetiidhaan yeroo kan dabala ilaalamu ta'u kanaaf tijiti jaan wanta ol kee waan ta'eefu karaa fakkeenya solii kanatti agarreetti kanarratti saaxilamuun isaa xiqqaadha jechuudha. And a very low at ratio, the current ratio result opposite from current ratio outline as above. You ammo current ratio Kenya very low ta'e jechuudha. Current ratio Kenya opposite for current ratio outline above. Akkuma fakkeenya high ratio asiyooni laalleen faallaa isaa ta'a jechuudha. Lowering jechuudha. Asirratti maal jenne liqeessitootaaf balaan saaxilamuu isaa ni xiqqaata jennee asitti faallaa isaa ta'a jechuudha. Balaan saaxilamuu isaa ni guddata jechuudha. Akkasuma asirratti maal jedha long term borrowing to increase current assets. Ratio kanarratti jechuudha. Qabeenya yeroo dheeraa jechuudha guddisuudhaaf liqii yeroo dheeraa fudhachuu jechuudha. Yoo haala kanaan ta'e jechuudha. Qabeenya yeroo dheeraa guddisuuf jechuudha. Liqii yeroo dheeraa fudhachuu. Long term asset fudhachuu qabna jechuudha. Maaliif lower waan ta'e jechuudha. Akkasuma liquidating current liability using long term financings. Akkasuma liquidity yookaan wanta maallaqatti jijjiiramuudhaaf deemu kana jechuudha. Liquidity jennaanii inni sun jechuudha finance yeroo dheeraa fayyadamuudhaan idaa yeroo ammaa qulqulleessuu dandeenya jechuudha. Maaliin fayyadamne it is liquidity. Liquidity yookaan meeshaa maallaqatti jijjiiramuu danda'u fayyadamne liqaa kana dheeressuus akkasuma finance dheeressuudhaan financial asset keessatti jechuudha fayyadamna jechuudha kan low yeroo nuuf ta'u jechuudha. Akkasuma a very high current ratio may include excessive cash due to poor cash management. Yoo ammoo ratioon currentii keenya baay'ee olaanaa ta'e jechuudha. Maallaqni garmalee sababa bulchiinsaatiin maal ta'e jechuudha maallaqa gaarii hin taane irraa kan ka'e jechuudha wanta biraa keessa galuu danda'a jechuudha. Maallaqni garmalee sababa managementiitiin jechuudha. Wanta biraa keessa galuu danda'a jechuudha yoo haayite. Maaliif sababa kamiin sababa pure cash managementii ta'een jechuudha. Maallaqa managementiin pure cash godhuutiin kan ka'e jechuudha. Akkasuma excessive account receivable due to poor credit management. Maallaqa account receivability kana jechuudha garmalee sababa managementiitiin liqii gaarii hin taane irraa kan ka'e jechuudha. Liqii humnaa olii yookaan nama san laaluun alatti kanneen irraa kan ka'e wanta kanarratti saaxilamuus dandeenya jechuudha. Akkasuma excessive inventory due to poor inventory management. Akkasuma sababa managementiitiin inventory gaarii hin taane irraa kan ka'e inventory garmalee maal ta'a jechuudha haay ta'a jechuudha. Meeshuma yookaan wanta faayidaa hin qabne keessatti galamaa jechuudha. Kanaafuu sababa kanaan current ratio haala kanaan ofirraa ilaalamee hagamta akka digitiidhaan kaffalaa jirru kan ittiin ilaallu maal jennaan jechuudha. Liquidity ratio jennee dubbisnaan jechuudha. Inni itti aanu liquidity ratio keessaa jechuudha. Acid test or quick ratio kan jennuun kana jechuudha. Acid ratio or quick ratio jechuun
It is measure the short-term liquidity by removing the least liquidity assets. خن إذا خنيتون خن التين مال جونو يجون measure جونو short-term liquidity يجون meeshaa yeroo gabaabaa keessatti jechuudha yoo xiqqaate jechuudha meeshaan san yeroo gabaabaa keessatti kan maalitti jijjiiramuu dandeenye jechuudha gara guurisitti kan jijjiiramne jechuudha gara liquiditytti yookaan liquidity jechuun it is converted goods to cash ratio yeroo gabaabaa isa xiqqaate balleessuudhaan jechuudha qabeenya liquidity ta'u kana jechuudha kanneen akka maalitti jechuudha such as inventory exclude because they are not easily and readily convertible into cash. Wantoota akka inventory dha wantoonni kana jechuudha salphatti hin jijjiiraman jechuudha gama cashitti inventory leen jechuudha isaan kanarraa akkamitti liquidity kana sirreessuu dandeenya jennee kan ittiin ilaaluudha jechuudha inni jalqaba maal jennee maallaqa jechuudha inni caashidha current ratio maallaqa amma qabnurraa kan ka'een liquidity yookaan liability nurra jiru hagam takkaan ofirraa kafaluu dandeenya inni ratio ilaallu jechuudha inni malaallu kun immoo meeshaa takka amma isa kana maal godhu assumption or expect godhu jiru jechuudha assume godhu jiru jechuudha wanta fuuldura akkam akka ta'u deemu ratioodhaan kan ilaalaa jiru jechuudha and least liquid asset yeroo jennu meeshaa tokko kan gurguraaf kaan jechuudha meeshaa gurgursiilee gurguree tokko jechuudha kan dafee maallaqatti yookaan kaashitti hin jijjiiramne asset test or quick ratio naan jechuudha wanta tokko kanneen as deebi'uudhaaf account receivable ta'a inni garuu dafee maallaqatti kanamaaf hin deebine jechuudha inventory leefaa jechuudha kanaaf isa kanarrattis kan ilaalutaa jiru fakkeenyaaf and prepaid expenses baasii fuuldura kanneen inventory keenya kan ittiin dafee convert hin taane jechuudha fakkeenyaaf kanneen akka current debt prepaid expense and prepaid rent prepaid insurance prepaid advertise and supplies isaan kanneen kana jechuudha quick asset meeshaalee yookaan qabeenya saffisaan hin jijjiiramne ta'een keessaa inni tokko kaashidha kaashuma namaaf kannite kanaawu kan dafee hin deebine akkasuma marketable security jennaan marketable security jechuun kanneen akka stockiidha financial asset waan ta'an jechuudha isaanawwan san kan dafee hin deebine jechuudha maallaqatti meeshaalee hin deebine akkasuma receivable wanta kannite tokko kan dafee hin deebineen quick asset jennaan jechuudha okay the quick ratio or formulas of quick ratio or asset test it is quick asset over quick current liability enne shalagu dandeenya jechuudha inni kan quick ratio irratti current asset minus inventory plus prepaid expenses over current liability enne baasuu dandeenya jechuudha isa kana maal baasuu deemna wanti tokko hagam takka fudhata yookaan hagam yeroo hagam takkaan liquid ta'uu danda'a jennee kan itti ilaalu jechuudha hagam takkatti jijjiirama qabeenyi nuti kanneen jechuudha maaliif ratioodhaan yeroo kan wanta tokko fudhachuudhaaf hagam takka haga qabnu laallaanii jechuudha kanaafuu akkuma fakkeenya asii olitti kannetti quick ratio for ABC for years 2000 yookaan laallu ta'u kun asirratti year 2000 irratti inni maal kannee 450 current asset dha akkasuma inventory fi expense immoo 750 walitti daana akkasuma over current liability enne hirraaf jechuudha isa kana yoo waliif hirru kan ta'u jechuudha 4 times nuuf dhufa jechuudha yeroo 4 meeshaan nuti fudhanne jechuudha yookaan Ukmala ma dibbuta bafshanta mirrisu dibbasagalii fi shantamii over dibbaafuri fi shantama jechuudha dibbaafuri fi shantama jechuun it is current liability dha liqii nurra jiru yookaan liqii wanta san nurra jiru jechuudha wanta maal ta'e liquidity tokko jechuudha liquid dha amma currentiin liability nurra jiru liquid dha liquidity kana jijjiiruudhaaf hagam takka nuuf fudhata
yeroo afur isa kana dachaa afur nu fudhata jechuudha. Isa kana dachaa afur qabna jechuudha. Isa kana ofirraa convert goonee jiruudhaaf isa kana afurii qabna jechuudha. Akkuma ibsaas jalatti arginetti ABC has birr in quick as set for every birr in current liability. Current liability kanarratti jechuudha. ABC kaampaanii liqii yeroo ammaa irra jirurraa birrii 400 qaba jechuudha qabeenya. Current liability terra birrii 4 kan ofirraa liquid godhuu danda'u jechuudha. Akkasumas the current ratio is crude measure of a firm a liquidity position as it takes into account all current assets without any distinction in their compositions. Ratio amma kana ilaalle kun jechuudha. Hundi isaa tilmaama keessa galchuudhaan waan ta'eef safartuu ejjennoo dhaabbata tokkootii fi qabeenya yeroo ammaa kana irratti ammaa kana keessatti jiru garaagarummaa kam keessa akka jiru garaagarummaa kamiyyuu akkam akka ta'e kan ittiin ilaalluudha jechuudha. It is expectations akkuma asirratti himnetti jechuudha. Wanta fuula duraaf expect godhu jiru jechuudha. Wanti amma asii olitti ilaalle kun jechuudha. Kanaaf inni lammaffaa activity ratio jennaan jechuudha. Activity ratio yeroo jennu ratio sosochiidha jechuudha. Ratio socho'iinsaati jechuudha. Isa kanas yeroo shaleenu jechuudha. Akkuma kan armaan olitti kan ilaallu ta'a jechuudha. These ratio are also called efficiency ratio or asset utilization ratio. Maqaan isa biraa kan activity ratio dha jechuudha. Efficiency ratios jedhamu ni waamama. Akkasumas asset utilization ratio jedhameetis ni waamama jechuudha. Activity ratio are employed to evaluate the efficiency with which a firm manage and utilize its assets. These ratio are also called turnover ratio because they indicate the speed which assets are being converted turnover in sales. Activity ratio yeroo jennu ratioon kun dhaabbatichi tokko jechuudha hagam takka akka ittiin bulchuu madaaluuf kan qacaramanii fi qabeenya isaa hagam takka fayyadame kan ittiin ilaaluudha jechuudha. Ratioon kun jechuudha saffisa waan agarsiisaniif ratio maaliif jedhaman jechuudha. Convertible ratio jedhamuunis kan waamamanidha jechuudha. Ammas inni kun jechuudha qabeenyi ittiin jijjiiramu jiru yookaan gara gurgurtaatti hagam takka akka jijjiiramu kan ittiin ilaallu jechuudha. Activity ratio jennaan jechuudha. Activity ratio jechuun qabeenya dafee gurgurtaatti hagam takka akka jijjiiramu kan ittiin ilaallu jechuudha. Jechuun isaa maallaqa tokko jechuudha. Erga wanta tokko gurgurree hagam takkatti akka nuuf deebi'u kan ittiin ilaalluudha jechuudha. Activity ratio kan kun jechuudha. Activity ratio kun sarkiliidha qaba jechuudha. Sarkilii akkamitti akka gurguramu sarkilii asii amma asii ilaallu kanaan jechuudha. Inni jalqaba operational cycle of merchandise business jennaan jechuudha. Operational cycle of merchandise business yeroo jennu maallaqa ni qabna. Maallaqa kanaan purchase goona jechuudha. Erga purchase goone merchandise dabinna jechuudha. Merchandise tokko erga binne merchandise maal goona jechuudha. It is sales ni gurgurra jechuudha. Haala kamiin gurgurra into cash or into account receivables. Yoo gama kaashiitiin kan gurguramu ta'e qaxxaamurumaan abbicha kaashii sanitti kan deebi'u ta'a jechuudha. Yoo garuu sales on account receivable kan ta'u ta'e jechuudha. Ammas maal barbaada collecting of account receivable yeroo barbaada ammas yeroo ittiin collect goonu barbaada jechuudha. Yoo karaa account receivable ittiin deemu haala kanaan akkamitti akka gurgurree wanta kana akkamitti hagam takkatti akka nuuf deebi'u kan laalluudha jechuudha. Yoo salesiin into cash ta'e gabaabumatti gamanaan gurguramu yoo garuu sales on account receivable ta'e yeroo hamma fudhatuun collecting account receivable godhuu dandeenya jechuudha. Sarkiliin inni biraa kan isin argisiisuudhaaf yaallee operational cycle of manufacturing company dha jechuudha.
manufacturing company irrattis kaashiin kun maal bita jalqaba raw material bita jechuudha. Raw material kun maal ta'a jechuudha, finished goods ta'a jechuudha. Meeshaalee dhumatan tokko ta'a jechuudha. Raw material dheedhisan jechuudha. Inni kun store ta'a jechuudha. Store ergatee jechuudha. It is sales to cash akkuma merchandise it is sales to cash or sales to account receivable. Ta'ee jechuudha. Yoo sales to account receivable kan ta'e collecting account receivable time barbaada jechuudha. Inni kunis irraa guuranii walitti qabachuudhaaf time barbaada jechuudha. Mee isa kana akkamitti akka yeroo dilla kana fudhatu yoo account receivable ta'e akkamitti akka nuuf deebi'u yeroo meeqatti akka nuuf deebi'u dachaa meeqaan akka nuuf deebi'u kan ilaallu ta'a jechuudha. Fakkeenya asii gaditti arginu kanan jechuudha. ABC Cafe fi XYZ Cafeetu jira jechuudha. Isaan lamaan kun kaashiin jalqaba irratti ABC Cafeen kaashii homayyuu hin qabu. Garuu XYZ birrii 700 qaba jechuudha. Marketable security yookaan stock yaa ta'u shareholder yaa ta'u ammallee ABC company hin qabu. Garuu XYZ 1700 qaba jechuudha. Account receivable meeshaa receivable ta'ee namaaf deebi'uudhaaf deemu akkuma karaa dheeraa sales on account receivable goone sanitti isa kana 0 dha. Garuu inni kun account receivable qarshii 500 kan ala jiruuf qaba jechuudha. Kan namaaf kanne jechuudha. Account receivable kan seeneef jechuudha. Amma accounting receive khateef jechuudha. Inventory'n yookaan meeshaaleen nuti qabnu ABC Cafeen 35 garuu XYZ'n 6 qaba. Total quarantine isaanii wal qixa dhufa jechuudha. Yoo walitti daanu ta'e ABC Company'n yookaan ABC Cafeen maal qaba? Inventory 35 qopheessee jira jechuudha. Garuu XYZ'n birrii 700 qaba. Marketable security ni qaba. Akkasuma account receivable akkasuma inventory qaba. Wal qixa garuu dhumarratti total current asset isaanii kan ammaa yoo laallu ta'e wal qixa qabanii jechuudha. Ammas current liability ilaallaa jechuudha. Current liability yoo laallu account payable wanni inni namaaf liqeesse hin qabu jechuudha. Amma garuu kan XYZ homa jahaas ni qaba liqeesse. Not payable dhaan akkasuma kan birrii 14 liqeesse jechuudha. Garuu not payable XYZ homa jaha dhufa jechuudha. Akkasuma accrualin immoo 0 dha. Kan XYZ accrualin isaa birrii homa 2 dhufa jechuudha. Yoo walitti isaan nuti ammas wal qixanu dhufa jechuudha isaan lamaan kana jechuudha. Amma wanni asitti hubachuu qabnu wal qixa ta'uu isaaniitii miti jechuudha. Maallaqni kun hangam takkatti deebi'aa ka jennudha jechuudha. Maallaqa fakkeenyaaf ABC Company dhamoo XYZ Companytu dafee maallaqni isaa converted yookaan gurguramee kaashitti mul'achuu danda'an yookaan laallu ta'u ABC Company osoo hin ta'in XYZ dha jechuudha. Sababni isaa as jalarratti akkuma inni hojjetetti jechuudha. Current ratio irratti jechuudha. Current asset over current liability of ABC Company yoo laallu ta'e 35 irra 14ti. Akkasuma kan XYZ'tis wal fakkaataadha jechuudha. Deebiin isaa 2.1 times. Marsaa 2.5 deebi'aadha jechuudha. Inni kun maali? It is assumption wanni yaadachuu qabdan or expectations. Wanta fuula duraati. Wanta raagaa jirru yookaan wanta assumption godhaa jirru jechuudha. Tilmaamaa jirru jechuudha. Akkanatti deebi'ee jedhamee jechuudha. Maybe deebi'uu danda'a. Maybe changed or maybe not changed or not recognized ta'uu danda'a jechuudha. Garuu wanni asirratti beekuu qabnu ABC Company'n kaashii homaayyuu hin qabu. Wanni inni qabu inventory qofa jechuudha. Asirratti inventory qofa qabaachuun asirratti ni miidhama jechuudha. Inventory'n fadhu barni ta'uu danda'a jechuudha. Gubachuu danda'a. Yookaan earthquake'dhaan yookaan wanta climate change'dhaan yookaan political conflict'dhaan walitti bu'insaan inventory'n isaa sun diigamee caccabee zeerotti galuu danda'a jechuudha. Maaliif 35 guutuutti bakka takkatti dhabuu danda'a jechuudha. ABC Cafeen jechuudha. Garuu XYZ'n kaashii 700 ofirraa qaba. Marketable securities ni qaba. Wantoota
inventory isaa kuma jaha qofa yoo kan gubatu ta'es wanni inni khasaaru wanta kuma jahati wanti hagi khan wanta harka isaa jirudha jechuudha. Garuu inni kun ammas account current liability irrattis akkasuma kan liqiin isaa not payable dhaati jechuudha. Asirratti not payable dhaan kan miidhamu XYZ haa ta'u malee waliigalatti wanni hedduminaan miidhamu ABC company dha. Current liability irratti garuu account payable wanta wal amanu qofaan kennan inni hin kennine jechuudha. Garuu kuma jaan XYZ din kenne jechuudha account receivable. Not payable gaa akkuma inni promissory dha jechuudha. Promissory waan qabuuf kuma kudha afuriin argachuu danda'a jechuudha. Akkasuma inni kun kuma jaha irraa qaba jechuudha. Isa kana walqixa ta'uu isaa qofa osoo hin ta'in kamtu irra khasaaraa jennee yoo ilaallu ta'e ABC company yookaan ABC caffeen salphumatti hedduminaan khasaaruu danda'a jechuudha. Kanaafuu XYZ din irra resultii kan qabudha jechuudha. 2.5 yaa ta'u malee expect waan goone jechuudha. Wanni kun hagam takkatti deebi'a. Wanti isaan namaaf liqeessan yaa ta'u 2.1 times 2.5 times yeroo shan yeroo lamatti deebi'ee kan dhufu kan deebi'uuf ta'a wanti isaan seel godhan jechuudha. Kanaafuu haala kanaan activity ratioon kan hojjetamudha jechuudha. Egaa arraaf asirratti yoo dhaabbanne gaariidha. Yeroon yeroo dheeraate namatti ulfaata. Garuu amma gabaabumatti activity or activity ratio type wan isaanii shanan kana wal jalaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Salphumatti example isaa akkamitti akka hojjetamuu fi waan inni ta'e hunda walirratti ilaallee kan ofirratti ilaallaa waan ta'eef arraaf asirratti waan qopheeffanne kanuma fakkaata. Arraaf nageetti isin jechuu barbaada.